oduu ammaatiin ኤርትራን daangaa ce'uun seera addunyaa cabsaa jiraachuu fi Itoophiyaan mirga daangaa isii kabachiisuuf hojiirra oolchaa jiraachuu ambaasaaddarri Itoophiyaa Suleeman Daddafoo himan. Dhaabni wayyaalee TPLF ibsa mabaasiin lola sharaariinoo dhiyaarratti taasifame mootummaa federaalaa isaan irratti banuullee loltoonni Tigraay khasaaraa irraa geeffdhoysuu fi dookumantarii sobaa hojjechaa jiraachuu beeksise. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed komishinii marii biyyaalessaa mari'achaa jirtuuf ajaja hatattamaa dabarsuun dhaga'e. Afyaa'in paarlaamaa Iraan tooftaa Ameerikaa sun dippiloomaasii tiyaatiraatii jechuudhaan qeequun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Dammii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu kanneen nama isin dhageessifne hanga footoo ammaan tanaatii amma bal'inuu duusinitti. አክሱም የአማራ ነው የሚል ጥያቄ ተነስቷል። መተማ የትግሬ ነው አሎ አመጽ